Link godhaa share godhallee namoota hedduu nu barbaachisa. Copy link godhame namoota irra share godha. Usme. Oh, welcome Baba. Well stay. Salam alaikum. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa itti qophoytanii waan dhuftanii meerra mana jirtanii. Abbo wallahi amma riba kai bai ta gala gizeen rafne waan sajab. Saati si barreesse san boodara. Riba si qofaa miti eda asirra wanna gullee waa'ee dhimma mucaa wannoo tokko mallaquma wayii deebisiisaa turre. Anu halkan sa'aatiin irraa deemee achirraa bahee tiniin sa'a muraasa wayii rabe sa'a lama kan kunne wayii wallahi. Ayye. Amma maal goota si fakkaate Usme. Namni haqa qabu yoo jiraate erga biyya kana seene irraa ani. Namni haqa irraa qabu yoo jiraate har'aan booda nama tokko akka dubbatuun barbaadu nama hunda fidadhaa isiniin jedhe tokko tokkoon deebii itti isinii kennaa haqa qabu haqa isaa hin deebisaa fi haqa hin qabne immootu kala asumarra dubbadhee walirraa xumurra jechuudha. Har'aan booda atis anis dhimma biraa walirraa hin qabnu haqa namni qabu ka boonaa bira jirus ka iluu bira jirus ka Ibrahim Loodee bira jirus hundaa fiddi. Ibrahim illee olga ciboona nama sagaltu jedhe nu anga keessiifin hima. Dhageeffadhu qaba. Namni tokko haga mana kana haqa qabaa qulqulleessuuf ba'aa jirraa mitire. Namni tokko waan beekuuf waan hin beekne illee barreessuurra haqanarraa yoo qabaate arrabsoo osoo hin taane osseenee viidiyoon bahee dubbachuudha qaba. Tokkoon nama sii galee yoo kanaan ta'e rakkoon tokko hin jiru hayti namallee wanni baduuf tokko hin jiru. Lammaffaa sababni ani itti mallaqa kanan kennu jedhu yoo jiraate sababa gahaa yoo qabaadhe wanni ol nu karaa akkarsiisu tokko hin jiru. Kanaaf hundi isaanii dhufanii viidiyoodhaan bayanii irraa qabaa ragaan kiyya kanaa jedhanii dhiyeeffatani. Okay, jara keenya dhagaa jirtanii hundi keessanuyyuu haala ta'e nasan irratti illee share godha. Silkii narraa kaasuu jedhanii irratti dawalee naanni iluu irratti dawal jedhanii dhageeffadha. Tokkoffaa irratti warra irraa qabdan sabboon tufaallee isin argaa jira. Warqii meettamoo een tayyatu sallee fida. Ammas immoo warqii already xumuranneerra Usme warqii deebinaan itti kennu tokko illee hin jiru. Isi waliin xumuradheera. Kaleessa waa'ee waraqaa irratti walii gallee miree waraqaa wannoon agarsiisa. Waraqaa maarree waraqaa isinii erga qaamni qulqulleessu hoo jiraate dhaqaa qulqulleessu. Ibrahim ol galchi boona. Ibrahim Loodee ol baasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naguma? Sabboon tullee ol baasa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ila Usme mee waan gootan nama wal bira waliin guurina namoota dhimmi sun qulqulleeffamuu qabu nama tokkoon ol baasa kuwwan jaluma kan haa turtu ijoolleen maaliif namni walitti hoca waan taateef dhimmoota namoota dhimma kanaaf nu barbaachan qofa gastii keessa kaa'uu barbaachisaadha. Nama tokko lama bira waan hin dabarre. Okay, ani ka haala kenna san dura dursuu barbaade carraa hunda isaaniitti iyyuu ni kennina. Hunda dura santu dursaa santumurree kaane tartiibumaan akka galmeen jiruuni garas dabarraa deemna. Yaa san jedheeti iluu fidi ati yoo dandeette Usme iluun osoo dhufe natti ture. Iluu irratti dawwale jedheeni iluu yoo dandeenye fidaa illee amma laayii birraa beena fakkaate dadhabee meeqoo irratti dawwala. Nur lafaa jira. By the way, namoota ijoollee aga 8tu jira, 9tu jira. Gruupii wayii keessa nagalchanii. Nuti namni dhuunfaa rakkina qabnu wayiitti illee hin jiru. Yoo namni itti dhiyaatu, namni eenyuun caalaa itti dhiyaatu ana dhiyaata. Nama naannawa tokkooti. Kanaaf namoonni himatanii haqa isaanii ol bahanii sirnaan yoo himan nuti uummata akka rakkina hin qabu yoo agartee wanni walitti irra jirre dhiifama wal gaafanna rakkinni dhuunfaan jiru waliin biizinasi dalagataan jirru namoonni himatan haala sanaan dhufanii ragaa isaanii dhiyeeffatu ragaan isaanii feelee ta'e immoo kuffisuudha jechuudha. Akkasiin nuubatuu qabda baabaa wanni bira rakkinni dhuunfaan jiru hin beekta.
yaa kanaaf namoonni ragaa isaanii dhiyeeffate warri amma hin qabna maal jettu ijoolleen lamaa ijoollee shawaati kuwwan ijoollee arsiiti namni yeroo tokko waa wahii uumame jedheetumaan gaagataa uuma beeytanii immoo yoo akka amma jedhamu san yoo wanni jiraatu jiraate ol bahee viidiyoo bahanii ragaa isaanii reewwanni ragaa wajjin ka deemu ragaa ofii dhiyeeffatu qasanii achi wanni biraa hin jiru jechuu barbaadeeti bara namni asirratti rakkee dhuunfaa irraa qabu hin jiru. Kariimaan ufidhamee jira kenna Kariima irratti sheer godha anillee sheer irra godheera hundi keessanuu Kariima irratti sheer godhame silkiin kaasanii waan kana ta'anii moji malee hundi keessanuyyuu sheer irra godha Kariimaan nu haa dhuftu Kariimaa fida dhimma Kariimaa kana wal ilaaluu barbaanne dhimma isiiti dhimmi guddaan tokko dhimma isii furuu barbaanna dhimmi isii sun hedduu akka yaaddessaadhallee namni sun tokkoffaa nama dhukkubu lammaffaa irratti immoo nama yatiima guddisu nama hedduu garaallee nama nyaatu umrittillee warra nama kamuyyuu dursu Itoophiyaa keessa jirti konnekshiiniin isillee ganama malee hin dalaguu fi sagantaa kana wanni isaa kanatti qabneef silaa namni kamuyyuu sa'aatii kana ni rafa nullee wanni sagantaa sa'aa kanatti qabnee hirriba keenya dhiifnee akkasii ka dalagallee qabu dalagaa ofii dhiisee waan kana sa'aa kanatti qabneef isaan san dura xumuruuf kakaawwini immoo yeroo biraa halkanis ta'e guyyas ta'e isaa barbaachisa dubbachuu danda'a jechuudha warri shabakarra jiru ijoolleen biyya namaa jirtan hedduu hin cinqu. Isin galchinaa hundi keessanuu carraa yoo danda'ame ka isii dura fixuuf isirra isiin uu fidame. Anillee hundaa ol beeyta usme jalqaba irratti ka Kariimaa kun qulqullaa'ee ka itti aanu tokkoon abbaa barbaaddan fiddanii ragaa fidhatee. Telefoona isii qaba gabboo'ee bilbilee fidhu uree daarektii bilbiluufi. Dawwalee finarraa kaasuu jedhanii marraa hedduu dawwalime. Bilbiling directly bilbilte maali bilbilteeti direct dawwale direct ma yoo wanno ni bu'aan kaasan garuu ayyeen bilbilaa fi direct ma bilbilaa ayyee amma saa kanatti nu kootu jedhin yeroo muraasatti murraa inshallah yoo rabbiin keessaatti usme yoo danda'amaa ta'e namni gastii kana seenu cufti akkuma an viidiyoon bahee dubbadhu kana viidiyoon bahee haa dubbatu yoo danda'ame. Sirriitti warri haqaa warri dhageeffadhu tokkoffaa irratti warri gartee haqa sirraa qabu akkumaati konfidensii viidiyoon baatee dubbattutti haqa isaas wajjin dubbatat kallattiin taa'ee. Si galee? Daanyoonni hoo? Ragaa isaa wajjin jechuudha. Ila durumaa Nuuraddiin durumaa ragaa mana kana keessatti dhufee himatamu kamiyyuu taate viidiyoo malee takkaa fuunee hin beekne. Abbaa murtii hoo? Maarree adeemsa isinii maammaani. Amma hundi kenna ilma namaati akka namatti yaanna horiinuu yoo as deebi jedhanii waaman maqaa qabaa as deebi yoo jetteen hin deebi'a namni dhufu hundi namoonni waa barreessan osoo hin hubatin ka barreessan hubatanii ka barreessan haasaa kenna booda haa ta'u wanti hunduu wal arrabsuun faayidaan qabu laalus. Akkas. Amma farra badhaaba arrabni hin jiru akka ilma namaatti yaada. Warroonni as jala jirtanillee amma waan takka murteessuu hin dandeettan. Arraballee dhiisati koomantii nagaa qofa barreessaa yoo dandeettan taap godhaati taa'aa dhageeffadha. San boodatti wayita gartee wanti hunduu dhumate booda ka isteeppi biraa akkaataa itti kufnu nuti isin hima jechuudha. Mabrook welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناجيني بدادا. الحمد لله. مالي رجرتن برسيسا والفات اللي قالتوما كانوا والبرا أرجو نمني والبرا تاون قاچن واني بنا اللي يودا بمت. وان الرجل nu barsiisan akkama nullee arra sagantaa wayii qabannee tiniin dhimmootuma dhiyeenya kanaa sirra deemaa jiru isinillee quba qabdanii Kariimaan dhufteerti Kariimaan agalcha guys boona Kariimaa harkisi Oye Kariima gasti keessa wal ergadhu. Oyna harkisaamu Kariimaa harkisaamu harkiftee
Connection keessa irratti bakka bareedaa ta'e no jala jirti. Okay. Harkiseetiin jira. Mee taaptaabii godha hundi keessanuu. Ayetti fufa. Mabruk nagartee wanti irraa asitti walitti qabamnee hawaasni kunillee dhufee jireef waanuma dhimmoota dhiyoo inni kana asirratti deemaa jiru baabaa Nuraddiin mallaqa wayii narraa fuudhetti naan galchine jettee obboleettiin ta'e akka illee himatte namoonni hedduun himannaan inni illee immoo of qulqulleessuu barbaada waan kana keessaa hayti namaa yoo narra jiraatu taate kallattii miidiyaa irratti erga himatame miidiyaa irratti waa hundaa'uu na qulqulleessitanii dhufnee bakka takkatti teennee wal afoo jaarsi illee dhufee namoonni waan kana dubbataa jirtan illee hundi keessanuu bakka takkatti argamtanii hawaasni Oromoo bakka jirutti dhimmoota kana laalee ofirraa xumuree bilisa ta'uu barbaadaa of qulqulleessuu barbaadaa jedhe asitti argame isinillee amma wal argattanii nan akka jaarsatti waan kana dhuftaniin wajjin halaaltanii fi jaarsa biyyaatii hayyuu kenna akka qabnu waan san akkasitti goolabuu barbaadne asii wal qabne jechuudha. Hayyee bareeddu ulfaadhaa galatooma. Nun dhibini maari jetti. Dogongorri argamu jechuu miti argamee namni waliin taa'ee ilaafilameedhaan mari'atee kallattii kanaan furmaata irra walii galuu qabudha. Hayyee isin caqafanna galatooma. Waan jiru itti deemna walumaan ilaallakame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Koppiliin godhamee namoonni xiqqoodhamni haa dabalamu sagantaan eegalla usme maaliifuu dhimma kana namoota hedduutu gartee dhageeffataa ture namoota hedduutu bakka dhimmi kun itti buutu hordofuudhaaf barbaachisa waan taate Nuraddiin illee yoo taate nuti maqaa babbadiinsa isaan feenu qulqullinni illee haa qulqullaa'u amma achi gartee namni maqaa nama kanaa kaase nuti illee irraan fuunu bakka dhayna irratti duulla jechuudha maaliifuu namoonni warraa qaban haqa dhugaa haqa qulqulluu albaanii viidiyoo wajjin ragaa isaanii wajjin ni dhiyeeffatan irraa fuuna. Kanaan alatti nama nina qulqulleessaa jedhee dhufee bakka kana taa'u yeroo biraatiif ammoo ajandaa isa godhachuu fi bakka biraatitti illee ajandaa nama isa godhatu irratti duulla jechuudha. Kanaaf namni haqa qabdu jala kana dhiyaadhu tartiibaan dabareedhaan ol baatee ragaa kee qulqulluu wajjin akka inni bahee na qulqulleessaa nama narraa waa qabu cufa ofirraa deebisa. Yoo dhabeellee narraa deebistan jedhee dhufee as taa'utti kanaa oli wanti nuti jennu hin jiru kanaaf koppiliin goraa xiqqaattee nama 500,000 waan nu barbaachisa jechuudha. Ragaan kun qulqullaa'ee miidiyaarra deemaadha viidiyoowwan adda addaa waraabamee jira. Kunis haa waraabamu akkuma gaafa dura haqa barbaaduudhaaf deemne sanitti gaafa hayti galtullee viidiyoowwan maxxansinee hedduminaan irratti argamne nama qulqulleessuun barbaachisaadha waan taateef hundi keessanuu koppiliinkii sheer godha. Akkasi boonaa kiyya galatoomi namni hundi keessanuu dhageeffadha ilullee ni dhufa koppiliinkii sheerii godhaati kadir illee asitti argameetiin jira mabruuk illee ni jiranii namoonni biraa namni dabalan ni jira boona. Namni dhimma kanaaf nu barbaachisu kallattii maan immoo naannoo kanatti haasa'e. Ila namoonni waan kanaaf nu barbaachisan tokkoffaa irratti abbootii dhimmaa lamaan lammaffaa irratti akka manguddootitti illee abbaan gadaa nu jidduutti argamanii jiranii ta'anii ammoo warroonni dhimma kana kaasan iluullee dabalatee asitti argamuu qabanii jechuudha. Bakka dubbiin jaallattetti bakka gaafii gamaa gamanaan gaafannee nuti walitti finnu bakka dubbiin jaallattetti abbaan gadaa yookaan mabruuk nu bira jiran jechuudha kan gamaa gamanaaf wal qixa. Ayya. Kallattii maan hundi keessanuu warroon asitti argamtan galatooma Kariima bakka shabakaa bareedaan jirtanii misillee akka nun jeenetti shabakaan kun dhimma keessan tokkoffaa irratti Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wanti dhimma keessa waa hunda dursinee nama hunda dursinee ijoolleen hedduu osoo jalaa nu galchaa jedhan dursinee keessan gooneef sagantaan keessan kun tokkoffaa irratti sa'aatii hirribaa irrallee oolee duuyyuu sa'aatii hirriba rafnu asitti dhimmamneet hin argamne hirriba kennallee dhiifne isin Itoophiyaa illee jirtanii daatan keessanillee sirriitti hin dalagu waan ta'eef sa'aatii ganamaa qofa naaf mijata waan jettaniif kanumaafuu bakka nagayaa tokko ta'a bakka qulqulluu sagalee keessan na dhaga'u jirtanii sagalee kiyya. Hin dhagaa. Bakka shabakaan keessan dalagu bakka tokko taa'atiiti
akkasitti himannaa keessan dhiyeeffattanii jaarsillee as jiranii sheen illee jiranii akkasuma kadirillee asitti argamaa boonallee anis ni jira waan ta'eef sagantaa kana geggeessina bakka tokko nu taasisu viidiyoo illee nu baay'oo dandeetta. Anillee sana dubbachuu barbaade usme jalqaballee waan kana viidiyootu waraabamee deemaa ture waan taateef akkuma gaafa jalqaba himannaan viidiyoo waraabamee deemaa turetti gaafa gartee hayxituun barbaadamtus galtus dhabamtulleen viidiyoonis waraabamuun dirqama waan taateef akkuma gaaf duraatitti viidiyoodhaan as bayyatilleen. Akkasi. Nuraddiin wanni dubbattu jira osoo gara wannootti hin seenne namni biraa namni dubbatta yoo jiraattan osoo gara himannaa fi wannootti hin seenne. Muhiitira jirtan Nuraddii yoo sirgaa isaan jiraatin. Ani wanni dubbadhu yoo jiraate tokkoffaa namoonni as keessa seenan namoota dhugumaan nama araarsuu barbaadan yoo ta'an gaariidha. Lammaffaa namoota nama himatan san ebaluu himata jedhee namni of harkaa qabu namoota waliin haasa'ee isaan akka dhufan osoo taasise gaariidha. Ammas namni waa irraa qaba jedhe evidensii gahaa qabaachuu qaba. Fakkeenya kana fidi osoo hin taane maal harkaa qabda kana harkaa qaba waan harkaa qabdu san fidi hin dhiyeeffata. Yoo hin qabaanne immoo yoommoo waan wal amanamu taate akkamitti waan jedhu gaafachuun immoo barbaachisummaa qaba. Kanaaf Ibrahim Loodes nama 8 himata jedhe nama 8 san of harkaa qaba. Ibrahim Loode galchi wanno baran shabagaa fi nama galchuu ide. Isallee ol harkisa. Lammaffaa boonaanillee namni himata jedhee jira nama of harkaa qaba. Nama san akka dhufan haa taasisu. Kanaaf hanga xumura qophii kee hanga xumura haasaa kennatti hundi isaaniitu arrabsoo tokko malee asbaanee abbaan dhimmaa lamaan dubbachaa jira waan ta'eef wanni ija ofiitiin hin argin immootu irraa dubbachuun haasa'ulleen gaarii miti. Kanaaf ani kanuma jechuu barbaada. Asitti carraa takka yoo naa kennitan gaafii adeemsaa yaada adeemsaa wayii isinii kaasa. Usmee fi warri jaarsolee illee Nuraddiin illee jechaadha. Amma awwalatti wanni barbaachisuu qabu haadha teennaa tana dubartiillee Oromoon dubartii bakka qabdi. Gaafiin illee himanni illee himannaa irraan hin banamu seera himannaatitti tana jalaa ajjeefneeti taawwanitti dhufan. Ibrahim illee namni na bira jira jedheera akkasuma qabatee haa obsu. Namni biraallee yoo namni bira jiraate akkasuma qabatee haa obsu. Oromoon dubartii haadha ilmaaniiti bakka guddoo qabdi. Haadha ilmaaniiti miti ilmoo dubaraati bakka guddoo qabdi waan ta'eef dura ta'isii tana jalaa ajjeestanii kaatanii eega isii fi baabaa walitti nagaa godhanii kaanii taawwanitti dhufanii jechuu barbaadeeti. Kaan irraa yoo qorsiisan ka qabatantu nama harkaa bada. Kanaaf isin rakkattullee biyya jirtillee jedhaa jirtanii gara bidhaatiin namni rakkina adda addaatis irra jiraachuu mala waan ta'eef osoo isii geessinee gara bidhaatti luftanii jechuu barbaadeeta. Asirratti osoo iluullee affeertanii waan kana innillee dalagaa ture waan ta'eef. Iluun rafee jira jedhanii innillee dawalee jennaan hin reefi tanallee wayitirraa boone rafanaan jira sirkinarraan kaasne. Rakkoon qabu iluun jiraatullee baatu sagantaa kana numa keessa jira numa waliin waan kana wajjin dalagaatiin hin turre harmeen teennatuun illee numa wajjin himataa turte nuti immoo nama waan kana qabaafna jennee waliin deemnu anaa fi boonan illee ni jirra iluudha rakkoon qabu ka iluu. Ennu Usmee wanni goota yoo jiraate taa'im limited illee nu godhaa please. Amma fakkeenya nama tokko gaafii yoo kennitaniif gaafii saniif deebisee kirikiri osoo hin taane waan amanamaa ta'e amanamaa waan kaadamu yoo taate akkamitti akka kaadamu waan silaa gaafatamu shoorti godhaati nu bira sa'aatii 12 booda gara salaataati jummaadha dursa kariimaa kana naa dursaati osoo hojiitti seentanii gaarii. Okay, Bona. Osme. Oye. Oh, Kadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaada yoo qabaatte osoo Waalaikumsalam. gaaffitti seenin biroo waan xiqqoo dubbadhaati yaada ijoo akkaataa itti Oke, kennu yaaduma godhanneetiniin gara kaafnaa hojiitti seenna. dura irratti Baabaa Nuruddin asitti argamuu isaatiif niin galatoomfadha. Hedduu haa ulfaatu. Dura mana kiyyaa'u jennee turre achirraa immoo manni Usmeetti dabarame mana Usmeetii fi abbuma fedhee bakka fedhettuun hin argame jechuu isaa sadiifoo ani hedduun gammade. Akkaan ta'u kamaleen ta'u obboleessi keenya qulqullaa'ee hayni obboleettii teenyaa bahee namu du'aa walii goonee deemuudha kaayyoon keenya guddaan malee Nuuraddiin xiqqeessineeti Kariimaa faarsinaa yookaan ammoo Kariimaa harka akkasii dhabsiifneeti Nuuraddiin deeggarraa kanaa miti kaayyoon keenya warri koomentiitis kana beekee namni hundi kana beekee hanga gartee dubbiin tuni gara tokkotti galtee du'aayii rabbi subhaana rabbi kaa rabbi lizzatti jennee du'aayii tana cufnutti akka obsaan weedanii taap koppiliinkii gootanii nama hunda biraan geessan waamicha isinii goona. Ammoo oniin isinii dhaamu Baaba Nuuraddiin attiin hanga dandeessutti miira keessallee nurraan galiini yoo gartee wanni dabee jirallee ni sirreessina bahuufillee hin jarjarini manguddoo harkan darban eega dhufaniifu akkasin nuu qabadhu. Kariimaa teenyaatis waan rabbi si beeku kan gartee ati akka neettee beeturraa kaafe daballee hin dubbatini walillee mufachiisina haala saniini manguddoo dhaggeeffattanii waan manguddoon isin murte fudhattanii itti fufaa kanaan jedha. Okay, anillee wanni dubbachuu barbaadu yaaduma takkitti boonanii dubbatta. Amma wanni goonu tokko arrabsoon hin jiru. Sagantaa kana keessatti Kariimaa fi Baaba Nuuraddiin jidduutti mallayni haayixii haga badee Nuuraddiin hin biras waan jiru isii birallee wanna jiru hundaa'u qulqulluu waan rabbiin itti beeku namuyyuu arri addunyaa bur'aa kara waan ta'eef qulqulleeffatuu barbaannaa. Kalammaffaa irratti immoo warroonni koomantii amma yoo dandeettan kooppiliinkii fi sheerii fi sagantaa kanallee hundi keessanuu akkuma sagantaa yeroo kaanii waraabdanii miidiyaa irratti ooftan hundi keessanuu sagantaallee waraabaa dhimma kanarratti namuuf qulqulleessee wayita gargar bahu kana boodatti ajandaan nama kanaa akka lafaan kaane goonetti waan kana ajjeefne gara kaanitti tarkaanfachuu barbaadetti boona itti kufii sagantaallee jechuun gaggeessi boona. Hayyee galatooma hawaasa keenya warra dhuftanii as jala jirtanii fi warri gastii keessa jirtanillee akkuma buleessi keenya kaasaatiin ture inni tokkoffaan warroonni koomantii barreessitanii hanga dhugaa fi sabojjaan baafattanitti waan tokko barreessina miira namaatiif illee ta'u gama biraatii fi himatamaa fi himatamtu illee dabaree isinii kennameettiin alatti yoo fakkeenya Kariimaan dubbataa jiraatte Nuuraddiin maayikii irraa fudhatee dubbachuun dhorwaadha. Akkasumas yeroo Nuuraddiin dubbatu Kariimaallee hanga inni xumuratutti muitii irraa kaafattee dubbachuun dhorkaadha. Akkasii sagantaa keenya ni eegallaa. Sagantaan keenya kan eegalamuun obboleettii teenya Kariimaa akkuma gaafa jalqabaa dhuftee asirratti himatte himannaa isiitiin eegala. Erga himannaa isii dhageeffateen booda ni jirtillee hin jirtullee jedhu akkaataa jirtu fakkaataa hin jirrellee Nuuraddiin obboleessi keenya itti fufee ofirraa deeffata. Kariimaa muitii irraa kaafadhu viidiyoodhaan as bahe. Koppiliinki waraa hundi keessanuu koppiliinki waraa yoo xiqqaate namni kumni lama dhufuu qaba. Sagalee bira jira. Sagalee biraa xiqqoosisu sosiitii irra gaariidha warroota viidiyoo kana waraabuuf illeen. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yoo si danda'e Kariimaa viidiyoodhaan as bahe. Viidiyoon as wayyuu maame akkas wayyaa Ishi. Viidiyoon as bayaa bakka tokko ta'a ammallee bakka waa isheetti wanyee ijoollee yoo isin bira jiraatte narraa siqaa jirani. Ishi xiqqoo bootaa osoo qayyaradhee barbaade natti xiqqoo wacawayiitu jira. Ni jira aree moota yoo bakka isa bakka itti dalagu Aji jirattus maaliif achuma keessa natti fakkaata. Yoo Bakka bareedduu jirti yoo teesses bakka bareedduu jirti yoo teesses rakkoon qabu akkata jette sagaleen isii sirrii dhaga'ama. Wanni anarraa qulqulleeffachuu barbaadanii maal irraa qabdaa maaltu irra si jiraadhaa kan anarraa eeganii amma. Wanti nuti sirraa eeynu mallaqa kana akkamitti itti kennite hagamitti kennite maaliif itti kennite urga itti kennite yeroo meeqa akkuma gartee rabbi jaalatu qulqulluu wajjaan baasaa deemna waan taateef tanarraa kaatee himatta. Hayyee inshaallah rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Anillee dhugamatii barbaada malee wanta iddoo kanatti dhara yookiin namarra kaayee wannan ashanda nama godhachuu barbaadu hin qabu. An dhugaan jirtu durallee isaa kana nama biyyaati jedhee qoradhee isaa gaafadhee durallee irraan ergataa ture jechuudha Baabaa Nuuraddiin.
irraan ergataa ture gaafa wahii immoo ganzaba wahii akkuma jedhe kana mana wahii ijaaradha jedhee ganzaba haga 8,000 harkatti qabadhe 9,000 harkatti qabadhe 9,000 san keessaa 8,000 isaatti waamee kennadhe jechuun naa ergitaa biyyatti amaanaa rabbisitti haa ta'u akkanatti mana wahiitu ijoollee irratti na harkaa jiguu fi jedheen 8,000 harkatti lakkaa'itti kenne jechuudha. Injiraami sagaleen kiyya. Sagaleen injira dhagamaa jiraate fufi. Tokkochi jala harkifnume fi namni tokko jala fuudha. 8,000 kana lati harkatti lakkaa'ee ilmooti yaa waadaa sii gale naan jedhee innillee ani nama ilmoo qabu akkuma kina maatii qabu ani ati guyyaa akkana naa buusi jettetti ani sii erguuf qophiidha ana wanni ati na shikkatu hin jiru nama biyyaatii jedhee maatii ofillee maqaan dhagamaa jiraate fufi. Maatii ofillee macarashaa kun maatiin kiyya Haliimaa jedhamti tahadaamaa naan jedhee akkasitti ilmoo kiyya waadaa siiseene jaatee ganzaba kana lati kashii harkatti tarabbillee ragaa kamataan kiyyallee harkitti kiyya kennillee ragaa tarabbinatti beeku 8,000 harkatti lati kashii itti kenne jechuudha. 8,000 itti kenne ammallee achirraa ji'a 2 gahee diraama 2,000 immoo ukkaantiidhaan wannan kiyya jechuudha kakeelli kiyya. Baankiidhaan itti erge. Waliigalatti tootaliin birrii kiyyaa wanni ani baabaa Nuuraddiin itti kennadhe jedhee ani beeku 10,000 jechuudha diraama 10,000 Dubaay. Hin dhagayamaa mi sagaleen kiyya. Hin dhagamatti fufa. Diraama 10,000 ta'a jechuudha. Diraama 2,000 ukkaantiidhaan itti erge diraama 8,000 harkatti. Tarabbina irraa quba qabu harkatti kashiitti kenne jechuudha. Achirraa Karima asitti mee dhiifama wajjin laal 3,000 moo 8,000 dhiifama wajjin 3,000 moo 8,000 Mee biraa 8,000 rakkoon qabu boona hogguu wanti namaan galle Kadir muyitii godhadhu sagantaa kana namni geggeessu boonadha. Ati muyitii godhadhu boona gaafii gaafii. Okay boona. itti fufi Karima. 8,000 Okay, 8,000. Kaawuma 8 harkarratti itti kennite 2,000 immoo akkaawuntii yookaan risiitii naannoo itti dabarsu. Akkaawuntiin kafiilli kiyya erge kafiiluma kiyya akkaawuntiidhaan 2,000 kashiitti erge. Okay. Kana malee birriin biraa dura jalqabachii baasiin kan itti galee fi san dura ka bira jiru jira. Achi dura ka bira jiru hin jiru. Naa erge ka achi dura itti kennatti naa galche. Achi dura wanti ati ittiin mallaqa kanaan duratti wanti ati karaa biraatiin karaa san dura ittiin ergataa turte jira moo mallaquma kana yeroo jalqabaatiif isaan ergachuun? Achi dura nama biraatirraan ergataa ture. Ani gizee addisii biyyarraa dhufuufi nama biraatirraan sunillee mucaan beesiisima ijoolleen maa wajjin hojjennu wahii na barsiifte isarraan ergataa ture. Eegas isa barannaan immoo san dhiisee Baaba Nuuraddiin irraan ergachuu jalqabe. Birriin ati Nuuraddiin irraa ergatte yeroo jalqabaatii fi 8,000 harkatti itti kennuu fi 2,000 immoo risiitiin irratti dabarsuudha. Kanaan ala achi durallee waan ji'a tokko irraan ergadhe. Birrii meeqa? Diraama meeqa? Diraama 1,000 na fakkaates. Diraama 1,000 san biyya si ergee? Naa ergisan yoosuu naa ergisan. Okay. San malee diraama 1,000 malee san dura wanti ati irraan ergatte hin jiru. Hin qabu. Okay. Birrii 8,000 2,000 10,000 kana keessa wanti inni sii galche jira. Birrii meeqa sii galche irraa? Naa hin jira tokkoffaa. Birrii sii galche. 78 yaadachuu danda'a baabaan. Lammaffaan. Birrii kana walitti qabaa ennoo warri jala kana jirta walitti dabalame. Hayyee. Lammaffaa 17,000 gaafa masgiida Shaashamannee mana Dooktor Sittii natitti gargaarsa masgiidaa godhan 17,000 naa ergu isaanii hin yaadatanii diraama 500 jedhanii 17,000 dabalaa itti. Sadaffaa diraama 100 naa ergan ammallee sanillee masgiida fi. Hayyee. Afraffaa kaardii ijoollee micattii tiyyaa birrii 100 naa guutanii. Hayyee. Okay, afraffaa jirraame. Yeah. Shanaffaa
kuma shantama gaafa amma eegamana haadha faaxetitti himadhe as kuma shantama wayillee naa galche ammallee jahaffaa kuma kudhanii wahillee seensa soomata irratti naa galche sani achi wanni ani beeku siin jiru rabbi haa beeku ani wanni ani beeku dhugaan ani beeku tana hirreedanii argachuu dandeettan jechuudha. Okay, birree kuma 70 birri masgida drama kuma 100 takka kuma 17 okay qabadha jira keenya 17 tokko dirama kuma 17 kuma 70 masgida shaashamanneetiif kuma 17 kuma ofiitiin galchan isaanummaa kuma 87 hayyee dira birrini baris me Ibrahim lode ya baris me Ibrahim Fajira masra baris konkolaataa of jira okay birri kuma 70 kuma 17 kuma 87 birrin birame gadi muciyodhaaf kaardi 87 miti kuma 78 la walitti